biddeen hedduu takka namuuf ta'uu didee yeroo jalqaba ati baabura deemtee midhaan jalqaba midhaan daasistu irraa kaasi akkasumallee yeroo bukeessitu yeroo absiitii itti gootu irraa kaasi nutti agarsiisi xeefiin hedduu takka nu diddee jirti yookaan xaafiin nuufi absiitiin illee yaallee bishaan qorraanis yaallee nu diddee egaa kanaaf jalqaba irraa kaasi nutti agarsiisi warroonni jettan. Egaa viidiyoo kanneen asumaan immoo namni viidiyoo kanarra ilaaltan wantoonni asitti argitan kun viidiyoo an dalagee irraa keessa gadi sisseen alaala mana kiyya keessaniin jedha mana kiyya mana keessanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alamanni isaa namni nagaa isin jecha har'aan tana kunoo jalqaba harcarraa isinitti agarsiisaa jira kunoo harcee xaafiiti. Egaa akkuma argaa jirtan kana harcee xaafiiti. Xaafii adii jechuudha. Akkuma yaadatta yeroo darbee viidiyoo tokko isin hojjedhee ture biddeena gizee tolchuu tariitii suni xaafii diimaadha. Kanarraa kun immoo xaafii adii. Akkasumallee koomentiidhaanii namoonni baay'ee jalqaba irraa nutti agarsiisan jettanii turtanii kanaaf har'a gizee tolchummaa isinitti agarsiisnee kun akkuma argitan kana egaa bukeessuutirraa kaasee isinitti agarsiisa akka mana baaburaa qalbii achumatti dhiisaa isiniin jedha. Kun akkuma argitan kana bishaan irraa xallala kuni yeroo darbee tolchee jechuudha. Bishaan gizee tolchatanii geessitan walitti gadi dhiqaa bishaan itti qicaatanii dhiisaa baaldii keessa gaafa kun akkana itti bukeessitan bishaan isaa gubbarraa san irraa xallaltanii eegas itti bukeeffatan jechuudha. Akkas godhee ammaanii ka dura akkasii walitti dhiqamee qalii jalqabee dura biddeen tolchuu dhiisee irraa gad naqee itti bukeessa jechuudha. Akkasitti bukeessuun qabdanii osoo irraa gad naqin maaliif hedduu dhangaggaa jechuudha. Yeroo kamuu biddeen tolchatanii yoo geessitan baaldii keessa walitti gadi dhiqaatanii bishaan itti ol qicaa dhiisaa. Gaafa lammataa bukeessitan bishaan gubbarra galuusan irraa gadi jisitan jechuu ta'uu baannaan hedduu takka hamaadha. Dhukkuba garaachaa yookaan coggaara keenyaa baay'ee takka bareedaan jechuudha gubbaan isaa suni kanaaf bishaan irraa jisitanii akkanatti bukeessitanii ofillee xaafii gizee bukeessitan sirriitti ilaalaan godhina biddeen isaa bareedu akkasumallee addaan ciccita jechuudha. Jechuun sirriitti namni tokko beektanii bishaanumatti walitti gajjiqee xaafiin sukkuumaan barbaachistu jedhanii dhugaa garuu baay'ee sukkuumaan barbaaddu garuu lixii akkanatti gadi sirri mul'uma bishaan gootanii dhiisina akka nama bukeesse kanatti jechuudha. Kostorri yookaan immoo jabaa akkuma argaa jirtan kan eega bukeesseen booda harcee harkatti qicadhee baaldii kiyya irraa walitti gadi sukkuumadha. Jabaataadha jechuudha. Kan bukeessan gizee mara akkanatti bukeessa haala kanaan gootan taanaan biddeenni keessa yeroo kamuu maqaa qaba jechuudha. Hedduu takka bareeda hedduu takka laafaa ijji isaa maashaallah walumaan goone kan agarru ta'a. Kanaaf karaa kana yaala isiniin jedha. Kanatti eega bukeesseen booda kun amma bukoo guyyaa tokkooti jechuudha. Fakkeenyaaf amma haadha bukeessee boru tolchu jechuudha. Bukoo kun kakaleessaati. Egaa bariisa irratti immoo ka'ee guyyaa takka qofa keessa oolchanii bukoo maaliif jennaan adamanii beektanii ho'aa baay'ee takka kanaaf bukoo guyyaa tokko qofa hojjedhaan gizee maraa yoo tariitii sagantaa qabaadhe malee jechuudha. Eegaas booda bishaan kiyya irra kaa'adhee kuni bariisaadha jechuudha. Kan dura lixii bukeessisuun galgala kun immoo bariisaa sani kun kana fakkaata lixii. Egaa namoonni baay'een guyyaa 3 guyyaa 2 keessa bulchanii lixii sun akka filannoo abbaati akkasumallee naannolee murteessaadha jechuudha. Naannoo keenya adaamaa keessanii beektanii waan ta'eef bukoo guyyaa tokko tariitii namni dhibee yookaan immoo coggaaraan isaa dhukkubu ganama fa'aa bukeessee galgala tolchuu danda'a jechuudha. Egaa akkana isiniin jedhaa kuni harcee boqqoollooti absiitii jechuudha kan buusu heduu yookaan immoo bulluqetti naqamu san ni beektanii mire. Egaa isa kana kan boqqoollootiin godha. Tariitii isin kalixii isallee godhuu dandeettanii akkasumallee immoo harcima xaafii sanirra dirqama boqqoolloo ta'uu hin qabu ka xaafii sanillee waaluma kanaan gootan ni ta'a garuu kun argaa jirtan kun ka boqqoollooti jechuudha. Akkasumallee namoonni yeroo takka harcee xaafii diimaa gizee gootan absiitii boqqoolloo ittiin naqinaa biddeen hin bareedu ka diimaa jechuudha. Xaafii diimaa yoo gootan absiitii yookaan immoo bulluqni isaatti naqxanillee kan harceessanii ta'uu qaba. Yoo san sirrii bareeda jechuudha. Maaliif xaafiin diimaa yoo ta'e tariitiin mootu ka adii kana immoo yoo barbaadan boqqoollootti godhatanii akkanatti yoo barbaadan immoo harcee xaafii sanitti godhatu dandeettanii bishaan kee kana qopheeffadhee biddeen kana waliin qadhisna jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin turan koomentii barreessuun duratti gaafii gaafasuun duratti jalqaba hanga dhumaa dhageeffadhaa namni na fayyada jettanii yaaddanii. Egaa lixiin eda bukeesse sun akkana ta'ee jira. Amma as bira dubbiin osoo harkaan akkanatti hin sukkuumin bishaan ittiin naqina. Sinni galaami lixii akkana bulee kana fuutanii namni guyyaa 2-3 keessa oolchitan
osoo bishaan itti naqee kana gadi fuutanii harcee kaballaa takka itti naquudhaan sukkuumattanii qal'iftani. Namni bukoo guyyaa lama sadii keessa oolchitan jechuudha. Dirqama akkas godhu yookaan nama gubaa. An garuu ka galgala bukeessa waan ta'eef ammaan tana kun akkana sukkuumaa bishaan dhiqoo itti naqaa laallessa jechuudha. Lixii kana laaffisa jechuudha jalqabarra. Takka maal itti ol naxxanii yoo qal'istan tokkoffaa biddeen illee ciccitan bareedu. Lammaffaa mootu lixiin keessanillee kurfaa gwaggolaa yookaan kurfaa godhata jechuudha. Ka kurfaa irra caalallee biddeen keessan hin bareedu. Jalqabarra lixii akkasii bulesan harkuma keessanii laallistan akkan jalqaba laallisanitti sukkuumtan jechuudha. Itti aansitanii bishaan dhiqoo itti qicataa waliin geettanii sirriitti dhooftan jechuudha. Bishaan amma itti qicadhe kun qorraadha. Egaa bakka ariifachiisutti daqiiqaan akkanattuu ni dheerata waan ta'eef ni ariifachiisaa. Garuu akkanarraa hubattan isiniin jedha. Kanan isiniin jedhu haala kanaan kun akkuma argitan kana sirriitti laallessuu qabdan jechuudha. Biddeena bareedaa fi biddeena hedduu nama hawwatu tolchuuf lixii waliin fuutanii ka buleessanii bishaan naxxanii gisee takka qal'isuun hin taatu. Kanan suutaan dhahaa haala bareedaa ta'een qal'isuu qabdan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Namni guyyaa lama sadii lixii keessan akka naannoo qorraama fakkeenya ka guyyaa lama sadii tolchama biddeenni. Aan garuu yoo sagantaa qabaadhe malee gisee mara galgala bukeessa ganama san tolcha jechuudha. Halkan takka bichaa keessa bulche ganama ni tolcha jechuudha. Kanaaf homaa ittiin maku lixiitti. Garuu ka guyyaa lama sadii yoo ta'e dirqama harcee xiqqoo sirri buusanii waliin sukkuumuun dirqama jechuudha. Egaa loon argitan kana bishaan suutaan itti naqataa akka nama godhaa jiru kanatti yaalaa isiniin jedha namni absiitiin nu didee hin baqa'ee irratti bishaan qorraan illee dideettanii. Egaa dubartoonni amala hedduu beekna mala garaagaraa jechuudha. Amala osoo hin ta'in mala garaagaraatti fayyadama. Xaafiin hundi tokkoo miti ka'aan akkanatti tolchee kun isiniif ta'uu danda'a ni beeka. Garuu mootu yoo inni absiitiin isin dide bishaan dhiqqoo lab jedhe mokkora yaala. Yoo inni bishaan ho'aa illee dide sirriitti sukkuumaatiniin fakkeenyaaf amma karaa kana yoo isin dide maal gootan isin fakkaate boqqoolluma absiitii gootan kana lixii sanitti ganaa tokko boqqoolloo naxxanii eegas sirrii rukutaa bishaan dhiqqoo qorri keessaa baheen qal'ifatan jechuudha. Karaa kana yoo isin dide garuu karaa kanaan baay'ee akka bareeda isinillee hin didu jedheeti yaada. Yoo inni guddaan immoo isin beekuu qabdan absiitiitiin baay'isina. Lixii keessan akkana baay'ina nama keessaniitiin murteessaanii yeroo kamuu lixii wal fakkaataa bukeessan jechuun sahaanii harcee keessa kaa'ee yeroo kamuu jechuudha. Maatii waan beekuuf sahaanii sanii lakka'a. Absiitiin illee beekamaadha jechuudha. Akkasuma absiitiin illee waan beekamaa tokkoon godha gisee mara haala wal fakkaatuun jechuudha. Kanaaf biddeena bareeda tolfattan akkasuma gootanii akkanatti walitti gadi dhidhiqee eega jedheen booda agaa absiitiin kenna buufanna jechuudha. Bishaan irra kaa'ee ture. Kun akkuma argitan kana bishaan danfee xiqqoodha. Bishaan ni argitan jedhee yaada. Bulluqallee itti naqee biraddistii keessaa yoo mul'atu agartanii. Biraddistiin garuu waan jettu jiddu galeettiidha. Baay'ee xiqqoosanii miti. Egaa akka inni isin jalaa hin gwaaggolle akkanatti waliin dha'uu qabdan harkirraa gaditti isin taa'uu qabu. Sirriitti akka bulluqaatitti kokkossaan olina. Diqquma yoo inni yeroo takka olunni jedhe jala dhaamsan istoofii keessan. Kun ammaan jala dhaamsuutti jira. Egaa akkuma argitan kana jala dhaamsuu diqqoo yoo inni jedhetti jala dhaamsa jechuudha. Yoo inni takka ol danfe. Yoo akkanatti kun amma argitanii ammaan tana gaheetiin jira jala dhaamsee ibiddi dafee waan gadi lash hin jenneef garana dabarfadhee gasii booda akka inni kurfaan godhanne sirriitti rukutaanii waliin dhaha bishaan dhiqqoo irra buusa saniin gara kana kanatti waliin gahee haga inni qorruu lafa kaa'e jechuudha. Inni jabaa wanni guddaan isin beekuu qabdan osoo hin qorrin illee ittiin naqina ni baqa jechuudha. Osoo akkanumatti fuutanii ho'aatti naqxan kuni erga haga inni qorru lafa kaa'ee eega inni qorreen booda lixii reef qal'isanitti naqa jechuudha. Lixii reef akkasitti qal'isanitti absiitii kana yookaan bulluqa kana fuudhee itti naqa. Argitanii waa takka gaaggolaa yookaan kurfaan qabu jechuudha. Egaa kana gooneen booda keessa lollaanee midhaan waan ta'eef isumatti nanna. Haaluma salphaa ta'e biddeena baay'ee bareedaa takkaa fi hedduu nama hawwatu akka kana waliin tolchinu ta'a. Haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee warroonni na gaafattan jalqabarraa haga dhumaa osoo waa takka hin dabarsin sa'aatii boqonnaa itti qabdanitti yoo ammallee sa'aatii hanga dhiisatti isinitti tolu baate sa'aatii boqonnaa qabdanitti dhimma kana warri barbaadan suuta tasgabbiidhaan haga dhumaa laalaa isiniin jedha. Akkasumallee hin ta'u
Egaa laaltanii haala kana yoo gootan haaluma salphaan biddeena bareedaa tolfattanii eegatti manneen booda bishaan asitti illee onni isinitti xaafii adii gizee maraa gizee biddeen tolchitan akka silaa isinii buufamutti ilaala bishaan ammuma itti naqaa malee erga inni garagalee tolchuu eegaltaniin booda bishaan yoo itti naqxan ni bada jechuudha biddeeni dura bareeduyyuu. Kanaaf jalqabuma san tolchitanii qal'isuu qabdanii hagitti isinii gizee buustan namatti tolutti laaltanii jechuudha. Maashaallah kun sa'a tokkoon booda akkana ta'e jechuudha. Qal'isuun maashaallah hedduu garagalee haginni garagalu egaa ni qaqii dhiqadhee akkasumallee waxii yookaan ittoo dalagee ture haginni naa garagalu jechuudha. Argitanii maashaallah amma bishaan kanaan booda itti naquun hin qabdan jechuudha. Durumatti ilaaltanii gizee qal'isiisan itti naquu qabdan agarsiisanii ga'u yoo amma itti naqxan biddeen hin bareedu. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana kunuu laaqana kiyya yookaan waxii kiyya hojjedhee jira maashaallah tabaarakallaa. Eegas booda amma gara biddeena tolchuutti deemna. Biddeenni kunii kan dura irratti beekaa goggossee gizee darbee haala kanaan godhee goggossaa biddeena dirqoosha yookaan biddeena goggogaa akkamitti firfirii goona warri jettan. Egaa barbaadan viidiyoo tokko jedhee ture ammallee barbaadan isin hojjedha. Haala kanaan gizee biddeena keessan gootanii geessan biddeena takka yookaan lama yoo barbaadan eelee irratti dhiistanii goggossuudhaan wayitti naqattanii tumtanii yoo barbaadan akkanumatti firfirii babbareeda hojjetuu dandeettanii ciree keessanii yeroo takka takka jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf ani yoon akkanaa kana baay'een bitu ture har'aan tana kun waan ishii kana bite wanta gaseeraa tun birrii fudhanii kiiloodhaan bitatu wayyaa xiqqoo manaan baanee biizii ta'e hadha akkana bite jechuudha. Yeroo takka yoo namaan goosistu egaa eeleen ifaa itti qadaadaa tolchinanii beektan jedhee yaada. Amma kana godhee xiqqootti qadaadaa gisiin ho'itu saniin gara kana ho'ite biddeen akkamii akka wajjin hojjannu hojjumaan kan arginu ta'a. Haga dhumaatti tura laayik godhaa sheer godhaa. Namni viidiyoon kun isinitti tole laayik godhaa sheer gochuullee hin dagatina hiriyoota keessaniif jechuudha. Haala kanaan eelee sirriitti rigadhee biddeena keenya tolchina jechuudha. Akkam akka ta'u walumaan laallaa lixii jalqabarraa warri nutti agarsiisi jettan absiitirraa nutti agarsiisi warri jettan kun har'aa gisee bukeessurraa kaasee isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo darbee lixii mukaa isinii qal'isee garuu nu hubattan jedheetii ture. Haa ta'uuti kun har'a guutuu isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf biddeena akkamii akka hojjennu walumaan laallaa. Haga dhumaatti tura yaada keessan barreessaa. Warroonni immoo hanga ammaa chaanala Simbootii Faarawwataa yoo jiraattan egaa subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warroonni immoo jalqabarraa yoo maatii kiyya taatan baga nagaan na eeddan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumallee warroonni osoo subscribe hin godhin viidiyoo kee daawwataa jirtan maaltu isinirraa hir'ata yoo subscribe gootan wanti isinirraa hir'atu hin jiru wanti isin kafalchiisu hin jiru. Kanaaf subscribe godhatanii daawwadhaa isiniin jedha. Chaanalli kun chaanala keessanii barnoota garaagaraa wantoota garaagaraa asirratti isiniif dabarsaa. Inshaallah durallee waa hedduu isiniif hojjedha asirratti. Kanaaf subscribe gochuudhaan viidiyoon kiyya akka yeroo mangadhiise isin gahuuf mallattoo subscribe gootaniin booda mallattoon bilbilaa isiniif baati. Isin yoo gaxuxxan barreeffama jiru keessaa ol ka jedhurra yoo kaa'attan bakkuma isin jirtanitti yeroo ta'e hangadhiisatti isin bira ga'a jechuudha. On hangadhiisu hundu kanaaf akkas gochuu hin dagatina. Maashaallah tabaarakallaa biddeena yeroo jalqabaatiif tolchine kana fakkaata. Egaa eeleen elektiriikaa tuni yoo ati niyyaan gatteette isin qofa biddeena tolchite biddeena qofa tolchuu qabda. Waan biraa hojjette takka hin qabbanoofti takka hin sirriitti ho'itillee si hin baastu maashaallah takka man bareeda naa baasteena. Laalaa biddeena akka inni bareeda agartanii maashaallah wallahi hedduu takka bareeda. Yoo gadi qorre fa'a baay'ee maashaallah hedduu lallaafa jechuudha. Baay'ee takka bareeda. Haala kanaan godhaa isiniin jedha. Egaa ani jalqaba lixii kiyya qal'ifadhee lixii qal'isee booda nama garagaluu meeshaa kiyya dhiqadhee egas booda waxii yookaan ittoo dalagee jira. Amma niyyaa takkaan biddeen tolcha jechuudha. Eeleen elektiriikaa tun akkana. Waan tokko hojjetaa isii hojjette tokkoffaa bishaanillee waan hin barbaachisneef asitti bishaan bira kaa'uun qabdu wanti hojjettu bishaanii waan ta'eef wanni bira hojjetu dandeettu jechuudha. Isi gootee geessuu qabda jalqabarra lixii kee qal'ifatte haga lixiin sii garagalu wantoota hojii kaawwan daddaftee hojjetattee geessitee niyyaa takka yoo tolchite malee siifillee wanniidha jechuudha badaadha. Egaa yoo gaagulaa qabaate lixii keessan dhimbiiwwan barbaachisaadha. Garuu kiyya akkuma dura argaa jirtan san gaagulaa takkayyuu hin qabu. Egaa kanaaf rakkoo hin qabu jechuudha. Akkasumallee elektiriikala gizee tolchitan wanti ittiin tolchitan kan laastikii bitadha. An dura akkanaa kana ta'ee
kan manqurquraa yookaan makarajii tokkoon tolcha. Wallaahi gaaf tokko akka badana qabeenya kuffise jechuudha. Dhugaa isiniin jedha of eeggannoo godha. Sibiila hin jaalatu. Eeleen jalaan wal gadhiiste xiqqoo shibooyii wal gadhiiste jechuudha. Yoo an sibiila sana irra godhuu deemu eelee fi wanta tolchuun san waliin tunne garuu wallaahi takkama garasitti jechuun na darbe ofirra na darbe jechuudha. Shiboo sana saniif sibiila saniif kanaaf kajookii kalaastikiitiin dalagaa isiniin jedha namni tariitii waan sibiila ittiin buufattan jiraattanii. Manqurquraa kana warri hin beekne mootu akka oonni beektanii miti maali maqaan isaa kan buqqirraa hojjetan san ta'ee bifa laastikiitiin dhufeetiin jira jechuudha. Ka eeletti ittiin qicatan ittiin buusan jechuudha. Kanaaf isa bitadha yookaan manqurquraa tana laastikii tanaan bitadha isiniin jedha. Taaniin gara kaan immootu wanta biraa hojjetuun akkasumallee bishaan garagaraa egaa walumaa galatti ati waan biraa hojjette cinaan hojjedha akka kaanii hojjette eelilleen hin ho'iti akkasumallee yoo ho'itellee makaraa yoo qorritellee makaraa jechuun niyyaata akkaan godhuu qabda yoo ho'ite gadi qabatti siin sirrooftu daftee jechuudha. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana dhiyeessillee isinitti mul'isuuf yaalutti jira isinitti mul'ata jedheeti yaada. Baay'ee takka bareedaa isin mootu laalaa hanga dhumaa laalaa gulaalaa isiniin gara kaanii hanqinni illee jiraate wanti sirraa osoo jiraate koomentii barreessuu hin dagatina akkuma yeroo kamuu isiniin jedha laala ammaan tana diqqoona jalaa ho'ite namni balbala dhadha'ee jidduun gadi ba'eetiniin nama dubbisee haguma ol deebi'etti qo'ite jechuudha biddeena kana tarimee qo'e haraawumaa hin gooneeyyuu. Yoo itellee ija biddeena kana gurguddaa tokko gooti jechuudha. Eeleen tun ofillee oliin kaastu garuu of eeggannoon goote wallaahi uummata akka wanni isiin qabatu hin jiru akkuma argaa jirtan kana ofittuu hin qabdu jechuudha. Akkasumallee maasashaa malee hin kaastu eeleen tuni garoon hunduu akka abbaan barsiisee jalqabarraa maasashaa barsiiste yookaan goomman zara daakame barsiise yoo waan biraati rige biddeena kana jalaan ijatti gooti wallaahi. Yoo waan biraati rige jechuudha. Kanaaf diqqishuu takka birrii kudhan hin bite dirqama waan ta'eef hangizee kan kiiloo irratti bita. Gimmaasha yookaan ruubii yoo bite yeroo baay'eef tajaajilamu jechuudha. Goomman zara kanaa garuu hadhaa manaa fite. Egaa gara magaalaan baane sumaa bite isiniin jedha. Akkasumallee eelee teessan gizee biddeen itti tolchitan wanni hin barsiisina albeen kacaafii tuttuqsan san isin barsiisina isa barate taanaan bakka baratte. Eeleen tun ammoo osoo gafeetee iyyuu siin qabdeen albeen hin tuqu. Akkanuma ufumaan ol qabdi jechuudha laala garuu misiin ol qabdeen onni haphii tana safeedii haphii tana jala kaa'ee irraa ol qaba malee yookaan harkaan akkana suuta eeleen yoo isin hin qabne jechuudha maarkeessa madaa yoo qabaate isin qabdi falagii garagaraa falagii ni beektanii miti kakotti irraa gannamu quncoo san isallee yoo qabattan nama qaba eeleen elektirikaa kuni kanaaf maal isin jechuu barbaade eeleen akka abbaan qabe wallaahi eeleen tun baay'ee takka waggaa baay'ee turterree garuu mootu amala takka ayyuu hin qabdu. Maqaati naamusaan bira teettee niyyaa takkaan goote taanaan onni siis rakkisu takka hin jiru jechuudha. Of eeggannoo godhuudha bishaan ofirraa fageessu saniin booda maasashaa isin jaalattu yoo rige takka hin qabdu biddeena jechuudha. Kanaaf albeen barsiisina albeen qafa san barsiisina. Isiniin jedha hordoftoota kiyya kunoo gambusaa honniin gara maazooraan gara chaamillee gannaqee haala kanaan biddeena hedduu namatti tolu takka hojjetutti jirra gara xumurutti jirra. Egaa gadhumaatti na oleen dura isiniin jedha yoo isinitti tolellee yoo isinitti toluu baatellee yaada keessan barreessuu hin dagatina waan isinitti dhagahame ilaalcha viidiyoo kana keessa qabdan akkasumallee warroonni as dhiyeenya kana maatii kiyya taatan hedduun keessan baay'ee takka galatooma ulfaadha isiniin jedha wallaahi baay'ee takka namoota hedduutu ji'a kana keessa maamila kiyya ta'uudhaan viidiyoo kiyya daawwataa jirtanii haarawaa gara chaanala kiyyaa dhuftan egaa hedduu takka galatooma ulfaadha isiniin jedha chaanalli kun chaanala keessanii kanaaf laayik gochuudhaan na jajjabeessuu qabdan isiniin jedha haaluma kanaan egaa viidiyoo garagaraa irratti isiniif gadhiisaa kanaaf yaada keessan barreessaa akkasumallee waan akka isinii hojjedhu barbaadan barreessaa asumaan immoo namoonni baay'een viidiyoo kan hojjedhu anumatu yaada keessan barreessaa jedhee barreessitanii garuu wanta isin naaf barreessitan keessaa jechuudha kan hojjedhu meettanii koomentii naaf barreessitan keessaa wanti silaa amma naan qabne yoo ta'e haga waan san bituu yookaan manatti qopheessee hojjedhutti yeroo naaf kennuu qabdan jechuudha kanaaf jedhisaa gisee tokko koomentii keessa ilaalee wanti sun yoo kamana jirre ta'e haga waan sanii dhiyeeffadhu ni jedhisa jechuudha maashaallah biddeen akkamitti bareeda lagartanii
haa nyaannu isiniin jedha maashaallah tabaarakallaa haala bareedaa ta'een kun akkuma argaa jirtan kana haala jalqabarraa bukeessanii yoo bukeeffattan biddeena kana fakkaatu tolchattanii hin beektan jechuufi miti garuu xaafiin bara kana hedduu takka jijjiiramteeti jirti mala haaluma jireenyaa jijjiirame kan wajjinis illee jijjiiramte kanaaf karaa garaagaraatiin yaalaa isiniin jedha. Akkasumallee akkuma dura isiniin jedhe warri viidiyoo kana nu dalaginaan jettanii ani isiniif dalaga hunda isaatu suutaanii garuu waan mana hin qabne yoo ta'e eelenni sochoota gartanii jalaan dhagaan jalaa siqee lafti ol qixxaa'aa miti si jala kaa'ee kanaaf obsaa isiniin jedha isiniif dalaga hunda isaatu ani isiniif dalaga garuu waan mana jiru ta'e egaa waan sanii dhiyeeffadhutti na eegaa saniif isinirraa jal'ise isiniin jedha namoonni gaafii gaafatanii isiniin deebi'in akka ana hubattan abdiin qabaa. Akkuma argitan gara xumuraatirra geennee jirra. Kanaaf warroonni as dhiyeenya kana maatii kee taatan viidiyoo as dhiyeenya kana qofa ilaaltan yuutuubii keessa gadi seenaa viidiyoo ka jedhu seenaa manni keessanii daawwadhaa isiniin jedha akkasinitti tullee abdiin qaba. Egaa haala kanaan gootanii biddeena bareedaa ta'e hojjetachuu dandeettan obboleeyyan kiyya warroonni biyya namaa jirtanis kun lixii geessee jira amma kana gadi diqqishumatu na hafe. Warri biyya namaa jirtanillee wallahi bakkuma jirtanitti jabaadha dalagaa teessan irratti gaafa biyya kana galtan waan hunduu akka isin yaaddanii miti kanaaf amma jabaadha hojjedhaa waan kamuu obsaan dabarsa biyya namaas ta'ee biyya kanas jireenyi wannidha jechuudha bu'aa bahii hin dhabu kanaaf bakka jirtanitti hojii keessan irratti cimaa hojjedhaa isin jechuu barbaada. Akkasumallee ijoolleen baay'een keessaan dhugaa dubbachuuf fadha viidiyoo kana osoo namatti ulfaatu gadhiisutti jira maaliif ijoolleen baay'een keessaan meesiin bo'ati biyya jirtaa hadaraa kee dhugaa isiniin jedhaadha waan nama gaafattan immoo isinitti immoo barbaadu rabbii jedheettanii rabbiin nama qabinaa dhugaa isiniin jedha namatti ulfaata jechuudha rabbiin jedheettee nama qabdi namni sun yoo ittiin tolle ta'e yookaan yaalli mijatu fi dhabe ta'e akkam taa'ee nutti gaafatama rabbii jedhiin jedhina maal jechuu barbaadeeti simboo biyya keessaa birrii baay'ee qabaa garuu mootuu birrii 200,000 qabaa. Birrii kanaan galee hojjetu barbaada osoo hin galin duramee maal osoo hojjedhee naawwaxa yookaan bu'aa qabeessa ta'a hadaraa jedheetiin natti himi yookaan immoo maatii kiyyaan kan hojjedhaa osoo jedhanii wati maal yaaddamee nutti wallahi ijoollee baay'ee keessan akkas inni natti barreesse dhugaa dubbachuuf kan hundaafuu hin deebisne maaliif waan tokko waan namni na gaafate tokko beekee haga beekurraa jechuudha hubachiisuu qaba koomentii waan nama deebi'u miti kuni kanaaf. Itti aansee viidiyoo kanatti aansee isiniif dalaga jechuudha. Namoonni baay'een akkasitanii koomentii na barreessitanii ana gabeekurraa isiniif hima garuu murteessaan viidiyoon isin dhufa akkanatti isinii galuu dhiisuu danda'a. Kanaaf isinirraa jal'isee qubattan abdiin qaba. Namni baay'een jechuudha biyya keenya yeroo ammaa kana birrii ni qabna garuu maal hojjennu mi'ati maal jetta jedhan. Egaa wanni biyya keenya keessa jiru kun wallahi torbee kan ni argitan isinillee jechuudha miidiyaa irratti biyya kana keessatti. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka ulfaata hojii jechuun namni baay'ee namni alarraa galee ofii kiyyaa beeku isin jedhaa jira maallaqa osoma qabu ka baadhatee taa'u jechuun ittiin hojjetu sodaatee taa'utu jira jechuudha maalirraa kaka'e haala biyya keenyaa kanarraa kaka'e namni har'aan tana gabbayee waan tokko dalagatu jalqabe osoo ji'an gahin asiin qaraxa asiin maali asiin kiraa mana asiin bakka nama san jechuudha osoo inni ni hojjedheetiin birrii saniin fooyyaa jedhee yaadu. Osoo ji'a 2-3 gahin birrii isaa harkasaa gara saabatuutti gara abdii muruutti nama geessa jechuudha wanni biyya keenyaa kun kanaaf irraa jal'ise waan kanarraaf viidiyoon isinii qabadhee dhufa warri na gaafattan jechuudha kanaaf biyya keenya keessa namni gaafati waan tokko hojjettee diqqoo misii achi tarkaanfattee wallahi nama dhufee duubatti si deebisu yookaan nafsee yookaan gara maallaqa kee saamuu san bakka wanni jiru jechuudha namatti ulfaata biyya keenya keessa dhugaa dubbachuuf. Ani argitanii namni kun gadi ba'eetuma du'aa jira namni ganama ba'ee galgala galuun yaaddoodha jechuudha. Egaa kanumarraa kaka'e ani yaada kiyyaa ammallee taanaan isiniif qooda yaada kiyya garuu amansiisaa miti jechuudha warri biyya keenyaa kun tareetii hojii lamaan takka osoo hojjettanii bareeda jedheetiin yaada garuu kan hojjetuuf murteessaa nama yoo qabaattan jechuudha nama yoo qabaattan tarii garri kanaanillee garuu of eeggannoo guddaa barbaada garuu maallaqa qabaattanii of eeggannoo saniin yoo kan dalagdan ta'e hedduu takka nama baasaa hedduu takka bu'aa qabeessa nama taasisa kanaaf viidiyoo itti aanutti qabadhee isinii dhufa kanumaaf isinirraa cadhees isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa
Egaa akkuma argitan kana biddeena keenya gara dhumaarra geessutti jirra. Viidiyoo kanatti aansee egaa waan amma isiniin jedhe qabadhee isinii dhufa. Namoonni na gaafattan obsaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota kiyya marti keessanuyyuu warroonni gaafii na gaafattan suutaan isinii deebisaa. Namoonni keessanillee maaliif gaafii kiyya qofa gaafii nama baay'ee gizee deebistu ni arga viidiyoonii garuu kiyyan deebistu namoonni naan jaanillee jiranii akka direef isiniin jedhe san ta'eeti jechuudha. Waan isin kan nu dalagi jettan yookaan mana qabaanne ta'e dirqama haga waan sanii dhiyeeffadhutti hojjetuu hin danda'u jechuudha. Saniif irraa jal'ise malee waan biraatiif hin yookaan isin tuffatu waan akkasii yaa'e waan akkasii sanan hin qabu. Akkan isiniin jedha hubattan abdiin qaba. Maashaallah tabaarakallaa haaluma salphaa ta'een biddeena keenya gara xumuraa geessineetiin jirra akkuma argaa jirtan san. Egaa geessee wanni qofa itti jalatti bukeeffadhu itti qofaan bifadhee jira. Egaa sirriitti kana irraa wanni godhuuf jechuudha sirriitti akka jedhuuf. Egaa gara dhumaatti geenne isiniin jedha hordoftoota kiyya hundi keessanuu warroonni hanga ammaa na waliin turtan hedduu takka galatoomaa ulfaadha ammallee gara dhumarraa daqiiqaa muraasa hafeetiin jira horree gammaa na daawwataa jirtan ammallee haga dhumaatti turaa isiniin jedha akka isinitti tolu abdiin qaba viidiyoon kuni. Egaa viidiyoo biyya keessaa waan garagaraa isiniif haga danda'e akka isiniif hojjetuuf jira akkasumallee warroonni akka amma isiniif jedhe sanitti yaada kennuuf qoodii waan beekturra nan jettan wanta akka wanti isin dhossu hin jiru na beekurra. Kanaaf inshallah bal'inaan isiniif qabadee dhufa jechuudha. Warroonni maal hojjanna maallaqa ni qabna maatii amanuu dadhabne akkasumallee osoo maallaqa qabu kun biyya namaa taa'aa jira biyya keenya sodaadhee wanni isin sodaachisomtuu hin jiru jechuudha tarabbii. Ganama isin lallabin dhabdanii akkana isiniin jedhataan immoo bal'inaan viidiyoo of danda'e qabadhee isinii dhufa. Egaa kun onni kii jal'aamsadhee leetii biddeena dhumaati irra geenne maashaallah tabaarakallaa. Kana fakkaata isiniin jedha biddeena isa dhumaati irra geenne sirraa kaammatti diirisee gana kunoo bilbila harka qabadhee harka tokkoon wanni godhaa jira akkuma argaa jirtan kana fakkaata maashaallah. Amma ifaan jala dhaamee jira waan ta'eef sirriitti hin jenne. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya like gochuu hin dagatinaa viidiyoo kiyya gizee isin bira ga'e nama kamiifuu faranjoota kamiifuu kalaalaa ooltan onlaayinii yaada keessa seentanii nama kiyya qofa osoo hin taane nama akka kiyyaa waan tokko dalagu wanti isinirraa hir'atu hin jiru like godhaa jajjabeessanii isiniin jedha hordoftoota kiyya kana fakkaata maashaallah. Haala kana fakkaatuun biddeena keenya dalagannee geeffanneetiin jira isiniin jedha akkuma argaa jirtan kana. Baay'ee takka bareedaa hedduu namatti tola akkuma argitan kana hundi qooqaa jedheeyyuu akka isinitti tolullee abdiin qabaa isinittis. Egaa warroonni viidiyoo tan karaa kanaan akka yaaltan isiniin jedha itti aansanii eelee keessa yeroo kamuu tolchitanii yoo geessitan akka hawwata keenyaatti gomman zara itti naqxanii dhiisuu qabdan jechuudha. Itti tolfatanii hin dhiisinaa yeroo itti aanuuf akkana isiniin jedha kana fakkaataa kunoo. Gadi laafeetiin jira haaluma kanaan biddeena bareedaa ta'e hojjetanna karaa kana yoo isin dide immoo mala biraatiin yaala isiniin jedha xaafiin hundi tokko miti yoo karaa hundaanuu isin dide karaa duraanii dhiisa karaa kanaan yaala akkan godhe kanatti godhaatiniin yoo karaa kanaan isin dide karaa biraatiin illee qabadhee isinii dhufa. Yoo mootuu karaa hundaanuu isin dide mee karaa dhumaa karaa bishaan qofaanillee gizee qal'istanii ta'a akka isin barbaadanitti akka baan barbaadetti ni ta'a jechuudha. Jijjiiramtu malee xaafiin isinillee akkasuma karaa itti jijjiiruu qabdu isin jedha hordoftoota kiyya isinitti tolu abdiin qaba. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kan gammaa kana fakkaata viidiyoo biraatiin inshallah yeroo dhiyeetti deemna hangasitti bakkuma jirtanitti fayyaa naa ta'a. Horaa bulaa baay'ee.